في ركاكيتي تسانر غني مني علما كيمون ياتو إجيكو يمي ماني ilmaan abbaa faada koo caalchiseen si jaalladha eenyuunuu sin keetteessu qobaan si mararfadha atoo na jabeessita yemmuu nan boo'ee gaddu nafuuni kan siin jedheef abbaa koo karaan dhabdu እንዳንተ ያለ ወዳጅ አላገኘሁም እኔ ውለታህን ሳስበው በእንባ ይሞላል ዓይኔ ተሰድጄ ብወጣ ወጥተሃል ከኔ ጋራ ትላንትናን አለፍኩት ጠላቴን እያራራ ደግሞም የነገውን ቀን አንተ ታውቃለህ ጌታ ወጥመዴን ስበርና አፌን ምላው በእልልታ እንዳንተ ያለ ወዳጅ አላገኘሁም እኔ ውለታህን ሳስበው በእንባ ይሞላል ዓይኔ መመላለስ አይደክምም እኔን ማስታመም አንተ ደክመህ አልፈህልኛል ክንዶቼን አበርትተህ ሁሌ በሬ ላይ ቆመህ ደጃፌን የምትመታ ግባ የክብር ንጉሥ ብያለው ማራናታ ብያለው ማራናታ ብያለው ማራናታ ብያለው ማራናታ ብያለው ማራናታ ፊረካኬቲ ተሳነር ገኔ መኒ ኦልማ ኬሙን ያዱ ኢጂኮ ኢሚማኒ badeenafu abdiin qaba isaa kufee si tol qaba si qabadee anoolera jajjaba koo miliikeera nan argataan dinoonni koo maqaa gaarii yaa Waaqa koo abbaa dhugaa guyyaa rakkoo jaalala kee mo'atame harkaan kennee booji'ame miila lamaan abaadheera dhibboo keetiin boqodheera kanaaf anoo jallisuudhaaf obsaan qabu si faarfachaa olee bulee sin dadhabu maqaa gaarii yaa Waaqa koo abbaa dhugaa guyyaa rakkoo jaalala kee mo'atame harkaan kennee booji'ame shittoon ardoos foolii gaarii akkaan kufneef na gargaari maqaan illee amaalumaaf maqaa dhala Yesuusin
Isako maltujala makagari yawagako apaduga gafarako jalalaki ni moatame arkan kene mbojiyame dudabumman rakabda wananjedutu narkabada barabaran yomutana nankan keti singadisu lubungo sin filatiti makagari yawagako abaruga guyarako jalalaki moatabi arkan kene bojiyame makagari yawagako abaruga guyarako jalalaki moatabi arkan kene bojiyame amin chati umama undara Mariam ni chati umama undara ishen gubne abidi wa kumasa 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 Mariam ni chalti umama undara Mariam ni chalti umama undara ishen gubne abidi wa kumasa 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 Mariam tabi kullu fitrat Mariam tabi kullu fitrat ya waya sat malakut ya waya sat malakut ya waya sat malakut ya waya sat malakut Sekinya, anggap keenya kan rajiti farfanna situ farfanna farfatota keessatti biqilchite farfata Firaa'ol Moosisaa Waaqayyo abbaan keenya sagalee jireenyaa si dhageessisu bara tajaajila keetii siif dheeressu eebban dabarree kennaan dabarree mootummaa isaa siif kennu si ganna Waaqayyo si eebbisu hundi keessan hirmaattonni mana kana warri sagalee Kiristoosiin dhageessanii sagalee Kiristoos lallabate eebbisuudhaaf asitti walitti qabamtanii hundi keessan bagana kan dhuftan isin jecha dhugaa jiru dubbachuun gaariidha. Har'a baay'ee nuti fiigannee jirra. Haalli jiru dibaadii mana kanaa baay'ee namatti tola. Angana kootiin obboleen koos maatii mana kanaa hundi fiigannee jirra. Obboleessa keenya gidduutti arguudhaanis akkasumas barsiisota keenya kan akka luba ashannaa fi illee asitti argattutti keessi keenya baay'ee jammaree jira. Obboleonni kookaan yoo siin jedhe tiriviidiyoo nu baasanii jenna. ከዚህ በመቀጠል ወደ መክፈቻ ንግግር እንሄዳለን። እኮ መዝሙር ከዚህ በመቀጠል የተከበሩ አባታችን ቀሲስ አሸናፊ ሁለተኛን መዝሙር ያቀርቡልናል። እዚህ ካሉ ማለት ነው። Gasti rawan jenengan fakkaatan ugadeedhaan nuuf faarfachuudha. Haga sanatti garuu yeroo facaan gaggeeffamu kan immoo asaasaa keessaa
ስብከቱን በተመለከተ እንዲሁም አዎ መፈቻ ነው። ኦኬ እሺ ከመጀመሪያው ያለተምቶ ተማቲ ወዋቀዮ አባኬኛ ሉባ አሸናፊ ገብረ ማርያም አከስመስሞ ወያ ሐራ ከነቲ ሰገሌ ክርስቶስ ከንጀደሙ ለለበከና ከን ኤቢሲሱ በርሲሳ ኬኛ ጃለተምቶታ ለለብዶታ ወንጌላ ወልተጂ ከነረት አርገምተኒ ፊ አከስመስሞ ታርፈቶኒ ቢያላፍ ቢየ ከሰተሰኒ ሰገሌ ዋቀዮ ከና ወልተጂ ኩልኩሉ ከነራቲ ወርደፋ ከንጀተን ወንድምት ከሰን በከጅተንቲ ነገኒፍ አራር ዋቀዮ ሁንደማ ከሰኒ ፊ ሀተኡ አከም ጅርቱ ነጋ ኖከኔ ዲጊ ኬኛ ደንገለቁ ለፌን ኬኛ ጨቡ ፎን ኬኛ ቡሩቁ ዋቀዮን ኦልቼ ጃለለ ሳቲ የሮ ከናን ከኑገድ መቃንሳ ዋቃብ ለፈረት በረበራን ከንገለቴፈኒ ሀተኡ እደ መቃንሳ ዳሙትሞ መቃንሼ ከንብራሂነት ነ ቁልቁሌቲ ሀደ ኬኛ ጊፍቲ ኬኛ ድብሮ ማረሚ መቃንሼ ዋቀዮን ገድት ኡመመ ሁንዱማ ኦልት ከኔድፈኒ ኑፋተኡ ሾሎተ ቁልቁሎታ እርገሞተሳ አካካ ከና ኢሳኒፍ ከነሜት ከበጅኒ ኢሳኒፍ ሀተኡ ጀቻ የሮ ገባብዱ ቀኑ ከነኬሰት ዱቢን ሰገሌ ዋቀዮ ወሊወጅኒን ኢላሉ ማርያሚ ጨራ ኢሼ ጀላይን ፉዳተሜ ፊለቴቲ ከንጀዱ አከ ጃለለ ዋቀዮቲ ወሊወጅኒን የሮ ሙራሳ ኢላላ እዛ ሰገሌን ኩኒ ከንዱበተሜ ጎፍታ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ይዳን የሮታው አባን ኬኛ ሉከቡአ ክርስቶስ ከንተ ቁልቁሉ ዮሐንስ ወንጌለሳ በቆና ኩለቶ ቆረቲ ሰገሌ ከነ ከተቤቱ ያርገና ሁሉም ከሰነ ከቤተን ሰገሌን ኩን የሮ ለኮሰ ተቆራ ካስኔ ይላሉ አላዛር ወበሌቲ ማረሚ ፊ ማርታ ጀደምቱ አከኒ ቀቡ ሁንዲኬኛ ንቤክና ጎፍታን ኢየሱስ ክርስቶስ ኢሳኒን ዋን ጉዳ ጃለቱ የሮ ሮቲ ሰገሌ ጅሬኛ ከንተዌ ሰገሌ ሳ ቁልቁሉ አኩማ ሀራ አመ በርሲሳን ኬኛ አፌራ ልቡ ገላ ልቡ ኬኛ ከንተዌ ለለበኑ ቆጴሰኒ አኩማ ሳነራ ኤብሲሱዳፊ አጋፔ ዮካንሞ ገላ ልቡ ኛቹዳፍ ወልት አኩማ ቀበነ ከና የሮ ሮቲ ሰገሌ ዋቀዮ ኢሳኒት ንዱበታ አከኒ ቱሬ ሴና ሰነራቲ ያርግን ጋፍቶ ከኬሳ ጋፍቶ ኮ ጎፍታን ኢየሱስ ክርስቶስ የሮኒ ሰገሌሳ ሰገሌ ጅሬኛ አብዲች ተከነክ ፍፍሲሱ ነጤ ገደስሞ ከንጀጀቤሱ ጅሬኛ በረበራ ከነማፍ ከኑ ዱቢሳ ቁልቁሉ የሮኒ ሳኒን በርሲሱ ማርያም ሙለሳ ጀለቴሴ ሀለ ሰገሌ ዋቀዮ እtti dhaggeeffattu mijeeffattee sagalee waaqayyoo bakka isheen dhaga'aa jirtuu fi bakka isheen sagalee waaqayyoo qayyabachaa jirtutti maartaan gola keessaa ukukkuraa kan turte waan biyya lafaa waan darbu waan har'a argamee borbadu keessummaan mana keenya dhufe kun maallaan jedha jettee waan inni nyaatuuf waan inni dhuguuf gola keessa ukukkuraa osoo jirtuu gara gooftaatti gara maariyaam iddoo isheen sagalee waaqayyoo dhaga'aa jirtutti itti settee maali yaa gooftaa ani gola keessaa hojiin baay'ee natti baay'attee
rakkachatan jira. Maaf maaranii naana jajjuu maaf gara kootti naaf hin ergitu dhuftee hojii na haa gargaartu yeroo isheen jettutti gooftaan Yesuus Kiristoos galanniif ulfinni guddaan waaqaaf lafarratti barabaraan maqaa isaatiif haa ta'uuti akkana isheedhaan jedhe ati waan darbuu fi waan har'a argamee waan borbaduu fi waan addunyaa kanarraa fi waan akkasumaan baduuf jetteetu dadhabda. Isheen garuu waan hin banne waan hin dabarre waan barabaraan jireenya namaaf laachisu lafarratti foon namaa mana waaqaatti immoo lubbuu namaadhaaf kan ta'u foon qofaa miti lubbuus kan beela baasu lubbuus kan dheebuu baasu sagalee jireenyaa isa abdii citeetti fufsiisu isa laphee gadde jajjabeessu isa amanee cabe amanee isaa kan deebisu jireenya mootummaa waaqayyoo kan nama dhaalchisu isheen sagalee waaqayyoo namni kamillee kan harkaa fudhachuu hin dandeenye beekumsa sagalee waaqayyoo ogummaa isaa biyya lafaa fi biyya samii namaaf ibsu iccitii kan namatti agarsiisu sagalee isaa filatteetti. Kun immoo filannoo cimaadha. Kun filannoo hin dabarreedha. Ati waan biyya lafaadhaaf dadhabda dhugukkurta. Isheen garuu carraa jalaa hin fudhatamnee filatteetti yeroo arginu. Filannoon namaadhaa maali? Filannoon namaa isa kam?